Gafin qaba. Aye. Gafin kiyaan gafan amma dia darabiyaatiin jira biyyatti gafan yeroo jaasaqiyatan yaa jaasaqiyya mana murtii shari'aat laaman ta'in irratti niqaa waliin maalitti niqaa waliin mana murtii shari'aat laaman ta'in qaalichi kiristaanaa garuu manni mana murtii shari'aat laamatiin miti baatii sadii beelaman deddeebisee dire gaa'ela diigi osuma jechuudha dhaabbata jiruu inni na eeguu dinnaan gaa'ela kan diigamee jira jee waraqaa naa kan inni siiquu dinnaan gaa'elli keessan diigame jee adda facaasee siqqanne waraqaa waraqaan akkanaa afaanii waan takkan dubbanaa waraquma gaa'elli keessan diigamee jira baatii sadii booda hormuun dandeessanaan jee waraqaa naa kan aya boo akkasitti boodarraan naafiinni kan booda ammaan tana amata jageetiin jira niqaan isaa kan duuba akkanaan kabiraa heerumeetiin jira akkamitti dandeessa heerumuu dandeessa odoonni isiniif salaamu alaikum salaamu alaikum funyaan qabate waalaikumsalam warahmatullah karakoo qabdan funyaanuma qabadha wanni ija wagaafadha gaafii hin dandeenye haya dhiyaadhu maal jette sheekh rakkoon gaafna akkami nagaa fayya alhamdulillah sheekha waa'ee haadha abbaa ol caalchisuu kana keessatti mee gaaffii wayii isin gaafadheedheetiin yeroo baay'ee haadha kiyyan irra caalchisa akkeessatti rabbii wayii na gaafata akkam caalchisuu mee adda baasa maallaqaan caalchiftamoo jaalalaan immoo maal jechuun amma yeroo hedduu maallaqaanis bilbilee dubbisuudhaanis haa ta'u inni abbaan kiyya kun telefoona illee qabu dawwalee dubbisuunis haa ta'u maallaqa erguufis haa ta'u haadha kiyyan irra anka bakkaba jechuudha abbaan kiyya garuu nama anka bakkaba akka haadha kiyyaa sanatti yaalu caalchisuu kana keessatti maaltu narra jiru haadha keetirra anka bakkabda ajaa'iba ayyoon telefoona qabdi abbaan kee telefoona qabu akkasimi anka bakkabdaati ayyoo abbaa dhiifte abbaan immoo telefoona qabu telefoona waan hin qabne isa gizuma gizee dubbifta namni qacoollo anka bakkabdu ayyooteeti abbaan kee waan telefoona hin qabneef kaban kaabee saniin harkatu sheekha wantichi keessatti isinii galuu qabu wajjumaan jiru garuuma wanta haadha kiyya kanatti ergu kun isaati kiyya iddoo biraa wanti isiin geessitu hin jiru jarumanuma keessatti deebi'a. Abbaan kee bika biraa geessa. Hunda irratti rakkatu haadha kootii jechuufaniyyuu haadha kiyya kana irra caalchisee gargaara. Abbaan kee bika biraa geessa waan ati ergitu. Bakka biraa geessuutu hin ta'ini waa'ee mana keessaa kana maaltu rakkatamaa maaltu ana masuulummaa mana keessaa kun ana jechuu wanti inni irra danda'u tokko hin jiru amma sa'aatii kana keessa jechuudha yeroo danda'u hin godha amma sa'aatii dadhabetti immoo isa rakkisu waa'een jireenyi mana keessaa kun jechuu kooti. Isa rakkisu namni mana jireenya keessa rakkatu uummateeti abbaan kee isa rakkisu mata akkasii. Namni jireenya sheekha dhugaan jirtu yoo argames nyaattu yoo dhabes maa dhabames hin jedhanu maan nyaachuu dhabes maan dhuguu dhabes hin jedhanu abbaan koo kuni garuu kan cinqamu haadha kiyya ani immoo kanaaf yeroo hunda isiirra harka qabamee maaltu narra jira kana keessatti. Ala kulli haal yoo gartee shari'atti as deebine shari'aan dhugaadhaa akka abbaatii fi akka haadhaa walqixan goone rabbi subhaanahu wa ta'ala akka haadhaa irra caalchisee rabbiin akka haadhaa irra caalchisuus ati immoo abbaa keetis ayyoo teetis sigalee hanga dandeessu iyya takkaan laaluuf tattaaffii godhuu qabda gurbaa gartee rasuulatti dhufee yaa rasuulallah eenyuufin tola oolaa jeen namni akkaan tola ooluuf eenyu ennaan ummuka jeen ayyoo teeti eegasiyoo ennaan ummuka ayyoo teeti eegasiyoo eenyu ennaan ummuka ayyoo teeti eegasiyoo ennaan afraffaa irratti abbaa keetii jeen ati amma namni ati hanqaba qabdu irra guddaa ayyoo teeti akkasimi
dhugaa dubbachuutti wallaahi si baay'een gargaara garuu isiinis iddoo geessitu hin qabdu jireenyi walumaa wajjin waan ta'eef isa jarumatti deebisuu jirti garuu kana maqaa dhahee maqaa isiitiin isitti ergee yoo namni itti geessuu ta'ellee maqaa isiitiin hidhattee isiin maallaqa baafattu isiidha abbaa kiyya kana immoo yoon erguufi barbaade illee namatti geessitan namaan itti kennaa jedha malee maqaa isaatiin buusee kiyyoon jedhe hin beekullee tattaaffii ammanaaf hin qabu dhaqee yoo fudhates immoo irra caalaa mana keessatti baasuu caalaa bakkee kanatti baasuu jaallata. Ati yoo abbaa keetillee akkasumatti ergiteef ummaan ta'e ni lolti? Ni loltu waan loltu takkaan hin loltu. Hin loltu ayyee bareeda. Ati immoo waan gootu silaa waan manaati walumaan jiraatanii rakkoon qabu. Kiyyas yoon haadha kiyyaa ergu sheek abbaan kiyyas yoon haadha kiyyaa ergu kana maa ana dhiiftee haadha keetii ergita jedhee takkaana loleen beeku hani haquma abbaa wal caalchisii kana keessatti rakkoo qabdii jedheen. Abbaan kee abbaa gaariidha rakkoon qabu isaas dubbisii ummatti ayyootti ergeetiin jiraa jii waliin jiraadhaa jiin umaa rakkoon qabu inshaallah gidee dubbiftu isaas dubbisii ayyooteetis dubbisi. Ni beeka sheeka ni beeka akkanitti ergu ni beeka akkanitti ergu maal birriin dhaquus waa bitamuus inuma dhaga'u jira. Abbaa gariitu ani jechuun tarii qalbuma isaa keessa yoo natti qir jedhe haqa kana wal caalchisuu keessatti. Anillee san sodaadhe anilleen abbaa gariitu gizee gartee haadhatti onni jaan isumaaf ergitaa jee gartee namaaf abaaraa akka dubbiin san sirran dhufneef yoo gartee abbaan kee jaalala qabaate ummaata jitti ergu. Wata karakon qabu abbaa keetis dubbisii kunoo isinii ergee waan fedhan itti godhadhaa jiiti itti numaa rakkoon qabu inshaallah du'aa isinaa godhi jiin dudubbisii haa seeyisii akkam nagayaa fayyaa akkamii waan isinii godhu kanatti gammadu jirtanii mi du'aa inaa godhu jirtaa mi jiini akkasitti dubbiis keessaa baas yoo aara qabaates reaalatti gad darbe ati naas hin jee akkas godhi inshaallah ayyee. Eessi sheeka umurii dheeradhaa jennata argattooti. Aan kaba akka biyya baaddu ati isaan lachuu. السلام عليكم. السلام عليكم. يا بانش اللي سوا مارا دوغا بانتا خدوب بطور رغاري نمان ديسو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه. كيف كان؟ طيب الحمد لله. سيغون دندوس. خكافران سيغون دندو. قلب. إني جاكل مغرب عبد عبر شيخ ماري في يوم كل يوم بدأ وبس ما تعالى مثلا برات. أنا بتوسر هكذا بلي جيراني. مرة أنك بدل نكان كافر نكان أماري كم تنام نكان أنجز. أكاسي دوغا بانا خا. وبس ما نجلا جبه. أكاسي دوغا بانا كم تي أماري نما يخني خا حيا. أماران نكان أماري كماس كافرة. دوغا بانا وان دوغا جي. بوسا سيلا كبه كسينجي جبا. Tanaafuu heerumni kee sirriimti isuma deebiiti yoo waa fedhees maallaqa kanniifi sigalee reyaala siifin ergaa na hiikijiini gideenni si hiike iddaa kee gadhu heerumni sirriimiti amma gadhaabbadhu. Iya insyaallah saya akan jazakallah khairan. Galatooma iya. Hai. Amari kami nikah namanya kan, wajira. Karena ada, aye. Assalamualaikum, dubbaddu. Live jiru cufi dubbad. Dema walumanu dema. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aye. Baga jalaatan Syekh, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Amin amin walumanu. Amin wa iyyakum insyaallah. Gaafii qaba ustaazi
قافين كي جواي إقامة صلاة رتي أيه فكينا في أمنا تكتوكو يرو إقامة لساني كني الله أكبر أشهد لا إله إلا الله جي إنما إقامة جرى إقامة يجونا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله لا أشهد الله ظنتاني أشهد لا إله إلا الله كم التعاقزا لفظي بل ليس أكثر نما إقامة جرى أما اللي دبلتاني أشمر غسيكي أشهد أن محمد رسول الله بكجر كانت اللي وسلاما كجر جرى نم يجونا توكو أشهد محمد رسول الله كجر جرى توكو أشهد سيدنا محمد رسول الله كجر جرى بك كانت تفكينا نم تقول كأي نموت وجين صلاة ديما وجين توكو أشهد لا إله إلا الله جري لما فهموا أشهد محمد رسول الله جري إني بلال مو أشهد سيدنا محمد رسول الله يوجد إني كنين أكامي وجين صلاة إقامات إن كان صلاة سريرة برسيسو كمان برسيس أتيما يو إنسان ديدن مسجد قدا يوته مسجد نو خنقرته قردا مسجد خنا قرته مسجد ماليتي سيقول ما مسجد ماليتي دي قرتن مسجد قرته ورسو في خوان انتان قرته جلا ورني جوتاته فرادي سني مسجد براس صلاة إنسان مو تيمان دونغورا ونيسي تيرتن جتنين دونغورا يتني تيمتن تيجله طيب بريدة أسيرت أما جتشو مسجد سونتان نموت مدوم فاتو نموت هدرت ملأتوان كثير جتشو نموت فكينا هولت رفانين كوالين بينه وسمعت نجى تنو كأي كاما كان رت إن بيخو خبرسيسو دركم كاما كان صلاتني إن بكاو إن بيخو برسيسو غرتي دركم سيقله إقامة بالله سمله سلاني سيا أبيخ إقامة بالله سمله إقامة سريمتي إقامة براتو كمان سيقله جرا أكس طيب غلطتو مغافي كانوا حجر الأسود شيكا فكينا مكان سا حجر الأسود يجون لغا قراءة جيشو لكاني فامتي حجر الأسود يكوني حجر الأسود ناواني جرامي لغا قراءة مو مقام إسات توقسي لغا قراءة متي حديث سيئات ونلو في حجر الأسود نزل من السماء أدي غنى سيقالا دلي نما كسي قراءة شمسيس حديث أجر أدي بوي سمير راخبوه حجر الأسود سمير راخبوه غرتي أدي آنم فكادان سنجي آنن كذا حديثني دلي نما تغنم لك قبطو تغنتي تنا قراءة شمسي يا رسول الله صلوات ربي السلام على حديث سيئات أكس يعني حجر الأسود يعني والسلام أيوة بريدة وان بيني بارون غاري بريد نامني نما جدتي والفلمين أممتي نكوني أجر الأسود قراءة زنبي نمات نواجر الأسود أذي لأغافة سمي رابو وكاو غاف أرقمو غارو زنبي نمات قراءة شمسي حجر أسجر أكون أمو لكي قراءة نما قراءة أجر الأسود لك قراءة إني قراءة توباتي قراءة دران قراءة أدي خنا قبوه أدي سيئات دي نما قراءة سينيس أدي سيئات أكس أيه إن شاء الله جزاكم الله خيرا ربي نمريسنا ديرسو ربي جزاك سنيا كفلوا من ذاك من جنة الفردوس سنيا كفلوا آمين جزاك الله أيه السلام عليكم الو وعليكم السلام ورحمة الله شنو إيه اوكي لو في تكليم كده بتشوف ده أكمل سبيلا الكي فاهدة ثاني الكي كبير كنا فاجاني سبيلا الكي دتشو والله نمني غادي مرة فاجرة ثاني ولا خلفا يعني يوصل لي ثاني لما قبل يوصل خفيفة إف فرديسو خلفا
أما تقبلتوا فافتنين وفدتوا وانا فنناك شريات تيرتمي لانا وفدتوا للمي درتني نمني فولك الله فردتشو داف هذا تغيير خلق الله نوما ربي يجيرو سيغلي فردنا فوري غرتي كينين في غوري غرتي وانا دادا غروس حلاقة خيسة فنك فردني في فو دران درسي ركوب سيغلي فردني في فو ركوبا نمني كياس مدى مغاري نمني فردان ولوم باو فيغو جلاون ننجاو صلاة جي غرتي فردتون نجا فردني في فو عذابا مصيبا دا عذابا يجونغا عذابا غرتي وني سني سيني چنكي يجوتي فينت راكو فردني namni furdina firar orku qaba hanga dandeessu furdina firar orkuun barbaachisa immoo nin furdadha jee namni gartee mashakkaa if kaayus booda gartee qallachuuf mashakkaa immoo namni lafaa ka'ee lilmee diratee fuula gartee qallaa yoo qabaate lilmee yoo diran gartee wanni namaa godha istaayil amma wanni godhan taate uumaa rabbii jijjiiru khayil keessaa gartee kana ol babaatee kamalee taate uumaa wanni godhe walqixxeessuuf sibiila gartee sayyoo hidhanii gartee gaddeebisuuf walqixxeeffachuuf sanumaatii miti ilkeen dura uumamte ilkee sirriiti ka rabbii subhaanahu wa ta'aalaa gartee tabaabrikaa tadgaayama ganoo ijoollee jechuudha eegasii gartee taatee wanni gurguddattee akkanaas baati fa'a sangil godhanii gaddeebisuun yataa baatu san aadaan hidhanii gaddeebisan aada sibiila saniin akkas amma kisi amma kana beete akka faashina namni kanuma nagee qabu hana useetuma hidhachu tawarra faashina gartee tawarra faashina nagee qabu dhageeffadhu tawarra anamma tawarra faashina qabu tawarra faashina ta nagee odoo qabu gartee hidhuu miti tanama gartee ilkeen gartee kamalee taate gaddeebisuuf walqixxeessuuf sanumaa yoo hidhate kana achitti immoo ka'useetuma kas ilkeen isaa likkii jirtu takka gamana goona takka gamas goona takka chi goona jaanii gartee hidhatanii tumaasi jaanii ilkee babbanan tana tanarraan beenu nuti akkas gaafii biraa gaafachuu ni danda'a. Ayyee amma fakkeenyaaf salaata maqriibaa isa maqriibaa salaata zuurii asrii shaayii haarakaa afuraaf jala nufaana jechuun fakkeenyaaf salaata duraa kana keessatti faatiyaa eegal qaraate booda ayata yaani quraana keessatti aansitee salaattee garuu rakkaa lamaan boodarra faatiyaa qofa yoo salaatte akkamii nama hadiisa gari irraa dhagahee rakkaalee nama duraa faatiyaa qaraate yani quraana biraa itti aansitee salaattee yooniif rakkaa lamaan booda ammoo faatiyaadhaa qofaan salaattee rakkoo hin qabu lamaa jettu kan dhagee wanti khayli kukutaa salaata zuurii asrii ishaa'ii rakaa afurii kana rakaa lameen duraa maqriballee rakaa lameen duraa faatiyaa fi suuraa gaggabaabduu qaraata sigalee rakaa lameen duraa akkasit dhufe hadiisa sitti mammaan hadiisaan sitti rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi zuurii irratti rakaa duraa zuurii ni dheereysa faatiyaa qaree dheereysa suuraa dheertuu qaraa rakaa lamadaa irratti faatiyaa qaree suuraa gabaabduu qaraa rakaa sadaffaa fi afraffaa irratti faatiyaa qofa qaraa asriis akkasi ishaa'iin akkasi maqribni akkasi ammoo si galee rakkoon qabu waanuma jiru jechuudha akkasi waan jiru hadiisa agartee salaata rasuulaati salawaatu rabbi islaamu alayhi sifatu salaat keessatti gartee dhufe galatu السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ هذا أفين كاوس. أستاذ سلام أسري سنة كاوس. سلام ناسري. رواية أبو داود الرتي. كافرين لا تجتي. سلام ناسري ركا أفر كبخا لما نفر.
رحم الله من صلى قبل العصر 4 جي رب رحمتها غروف نما غرتي صلاة عصر واجب درت ويتا اذان لما على فرصلات رب رحمتها غروف جي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه سنترف Gaafiin biraa immoo amma fakkeenya waan tokko yoo namatti dhufe yookaan musiiba isaa ta'u waan nama ta'e waanuma rabbi nuuf fedhe jedhanii rabbuma irratti afgaruu jedhe. Maal jette? Badii hoo akkamitti ilaala? Maal jette? Fakkeenya musiibaan tokko yoo namatti dhufe waanuma rabbumarraa namatti dhufe jedhanii. Musiibaa maali? Musiibaa maali? Tamaali? Dabaluu sanis rabbumatu nama. Dhaggeeffadhu haa bara fi kophaa haasa'u jirta musiibaa maaliifaa? Himika waan akkam jechuun nama fakkeenya rakkini tokko yoo nama qunname rabbumatu namaaf fedhe jedhanii oofsanii jechuudha. Rakkina akkam naan galle waa rakkina akkana jii himika fakkeenya waanuma fedhe ani rakkoodhuma nama qunnamtu kamiyyuu rabbumatu nuuf fedhe jedhanii oofsanii jechuudha. Dal musibaan yoo badiirraa of dhorkuu dadhaban. Ayye yoo badiirraa of dhorkuu dadhaban kuttee haa ta'u sanillee rabbumatu shabakaan kee badaadhaa yoo badiirraa of dhorkuu dadhabanillee rabbumaan nuuf fide jaanii akkasii badii dalaganii jedhumoo maal jedhuun jedhee na dhaggeeffadhu rabbiin subhaanahu wa ta'aala badiin dalaginaa jee namni tokko gartee zinaa ifumaa dalagee rabbiin na gartee wanni godheen hin taatu sigalu jira walaa taqrabu zinaa jeem rabbiin badiirraa haraam nyaatina haraam nyaatee gartee rabbiitti na godheen hin taatu musiibaan gartee takka musiibaan gartee ta du'aafaa jira faasaabatukum musiibatul mawti san gartee ta du'aa rabbii fide cufa rabbumaa fidaa haa ta'u immoo namni badii dalage tan irratti rabbii gartee na fideen sigalee rabbiin na daleeyseen hin taatu waan akkanaa garteen barbaachisu. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ كم ترسم؟ الحمد لله. داخل طبعا الشيخ الصلاة كيف تأتي؟ يو تسعى موضوع مرفوع رأس عجيلة الثانية كان المؤسسات الرسولية إنه إن فترة مكسيسة سلاني لما أقمت. मेरा देवी माल सलात माल रजरा أما وجود صلاة جرانو جتو صلاة وجرانو الرين يوتا تكيست أكنا ما مكسيسو ولا مبوي أو كان الصياح أثرت تساعته صلاة ما كيست جتو صلاة مش نفهم تاشي صلاة كيست يوم مغاتي نقب دكمين تارا أيوة صلاة نقول صلاة سنة واجب واجبة كيست السنة كيست أستاذ كسنة dhiiftee gartee raftee booda salaatta namni odoo muguu gartee mugaatii irratti du'aayin godha jee ifa baara fa'a jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi salaata waajibaa immoo qaatiraa buluu dhabu subiis gitee rafu sigalu jira salaata waajibaa if qabanii gartee waajiba yeroo san irratti salaatuun barbaachisa akkasi شيخ أقدر أما نميز لكذا نوجه نزرع بس نوجه وكان يتكلم دي صلاة سنة نسي صلاة نوجه من قاتي يصير موت يكون لكرة أكو أبو جيل تيسير صلاة ممكن يعني يشين باقي صلاة سنة سيرة صلاة تورف تيجي شيخ أنا مو يوم دليل لا صلاة كما كان الرفت صلاة صبي رفتي مو إشاي رفتي صلاة صبي رفتي مو إشاي رفتي سنجي صلاة مو إشي كم كيستي فجر ما الفردو ده دوري صلاة إموج كاما فردا كاما فردا كاما فردا من فردا كام شي فردا لكن
akkasi namni qaamni furu isaa barra furdaa teenyaan numa salaatara taa'us numa karrisaan isa wallee maaliif beela hedduu akkasi rakkoo akkasiitti argama salaata cufarratti eega gartee numa muydeetuma karrifte mushkila tungaa ima muydii duuba akkam goona qaamaa furdaa maal beena imugin jayin gaanu raattiimi imuginii jayin uti waan goonu qabnu dawaan qabnuufi imuginii sigale ayata galla laalaa usii gartee onni jajjin dhiisi jin mugaatiin irraa sheeka mee gaafii lammaffaan qabaa gaafiin kiyya yuutuuba dalaguun barbaade yuutuubii banachuun barbaade akkami sheeka wanti kun akka shariyaatitti fakkeenyaaf yoona wanta haraam asirratti waa tokko dalane waan ogummaa kiyyaatirraa oolan dalagee yuutuuba banachuun barbaade wanti kun akkam ta'ame akka shariyaatiirraa maal dalaguu deemta maal dalaguu deemta yuutuuba kanarratti ogummaa waan qabu fakkeenyaaf nyaata ogummaa nyaatanii qaba kanneen kana hojjechuun barbaada sheeka biyya ormaatitti immoo umuriinis nurraa uumtee maaliif nama galuun barbaade biyya keessa waan gale immoo maatiin kiyya amantii biraati waan ta'eef akkam barbaadeessa siifatti deemee hojjetachuu danda'u. Duuba umrii yoo dhumte duuba ani yuutuubii dalagiin siin jaare umriin ta'e yoo dhumte yuutuubii dalagiin siin jaare ani hin beeku tana. yaani sheeka ogummaa nyaataa yaani ogummaa ta'e heerumiituma jaarsa kee gartee garsiisi ogummaa tidhiis birraa waan gartee yuutuubii gubbaa gartee ogummaa garsiiftu nyaata bareedaa jaarsa heerumi ogummaa ta'e jaarsa garsiisi dhumatti hangasuma heerumii birraa hangaafe wanni garadhu akhiraa gartee dalagadhu tidhiis birraa yuutuubii fitinaa malee hin qabu. sheeka heeruma barbaadu hoo akkamii heeruma akkamitti hin barbaadu heeruma ta'in qabaanne dirqamaa miti sanimmaa heeruma yoo gartee fedhinnaan qabaanne dirqamaa miti umriin tiyya kutte maa jetta duuba umriin ta'e isa dhayitire heerumaas hin feene umriin ta'e hin deemne hanga si hafe zikrii godhadhu rabbi karadhu itti dhiisi firraa magaalaa yuutuubii itti dhiisi. yaani yuutuuba kana hojjechuun gaarii miti jechuu ammoo akkamii gaarii miti biyya arabaa keessaa barbaanne biyya galuun barbaade kuni musiibaa yuutuubii imtihaana malee hin qabu kuni fatanaa malee hin qabu. TikTok, YouTube, Jinni, Balagala, onnu kun gartee imtihaana malee hin qabu. Achumarrattuu dhalaan as baatee waan feete haasa'u distii garsiifte, shuuroo godhuu garsiifte, diraamaa goote, maal goote, balaaqalaa asirraa gartee onni hattu si galee warri kaanuu fitinaa nu kaa'ee gartee imtihaana gartee maa salaama. Sheeka biraa gaafadhoo feete anna biratti hin jirtu tun. Na bira hin jiru kun, na bira hin jiru kun. haramummaa qabuun ishee hagaruutti kun akka galii jechuun dalagaa kana waan hamtuun dalagu laakiin garuu waan khayrii yoo dalage waan gootu sheekni sheekan waar qofaa miti warra biraa gaafadhu tun jirtu na bira tun na bira hin jirtu ani hin qeebalu tana. Aye, galatoo masee kaawaa. Waan qaban hin qabu naan jaa gaawwan tokko keessa osoo hin tanii gaarii tu'een. Siimee baran dubartiin takka gartee ogummaatiyya biddeenaan godhuu qaraa isaa diraamaan gartee as gubbaa oofaa maarree adda addaa oofaa si galee abadan dubartiin sooshaal miidiyaa kana gubbaa wanni isiin gootu takka hin jirtu. Dubartiin sooshaal miidiyaa kana gubbaa wanni isiin gootu hin jirtu. Jaalatanii jibbe abbaan fedhe jaalatee abbaan fedhe jibbe hada musiibatu. waan biraa dalagadhu akkas waan biraa dalagadhu jiddu akkas rabbi si haa tujjaaromsu inshaallah. ammaas takka yuutuubii alayhi salaam warahmatullah. fayya alhamdulillah. خاسر ربي آية أنا أبي أبا من هي والاستعارة بقدام بورا ودينجيني المهم جد تجرا المهم تجي أنا أغني تملا سنيكون عندي أنا اللي المهم تجي دايما أنت تفهم جدي وإمرأة أمك
ilmaan abbaan kun madura hamatan ga'in. Amata yoon ga'in shari'attillee isaa inni fudhachuu hin danda'u. Shari'attillee fudhachuu hin danda'u. Amata waan hin amatan ga'in taarma dhiisiftee guddiftu si galee. Naeefi ijeetiin naeefujjee qaadii bira dhaqee wanta irraa fakkii godhuu hin danda'a. Qaadii shari'aa islaamaa bira dhaqee. An tana wayii murtii godhuu danda'a. Tana murtii godhuu hin danda'an. Qaadii bira dhaqee faksiif irraa goota maali? Tana murtii godhuu danda'u. Jaarsa kee fuudhi qaadii geessi wajjin haasa'a. Jittaa murtii sii godhu qaadiin. Akkas. Ini abang kiyallee hin jeeni ittillee nu dhiyaachuu jiru. Qaadii fuudhaati itti geessaa qaadiin haasa'isu. Hello. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak seganti ke? Ayo gafat. Hey. Izafit dia kan? Jasi jasa di? Ayo gafat mah. Jafi mali ti? Dijur tahu. Oke, jasa dia dari saya popular dari saya karena bodoh lepas. Saya raja dia. Mai. Karena tak saya raja dia. Yar se kamu. Ayo. Jadi lepas dia saya raja dia. Pada saat hari dia baru saja debut dia. Tara durayom si khair raja tuje. Hangam takat. Ufar durar raimu dan desa. Kan setelah berreso batai khair dia ekor apa sorry dia rawat नहीं siapa. Bati में कबूत. Apa tak ketemu saya? Tala mada hiye. एक सी और राजा तुझे. Tarabo wali kita video tarabo fa itu raja tuji arabo daftar baca suji se debu. Number baca su indele. Ini raja tu rasi devate. Anggap tak kata kerja si devate. Anggap tak kerja kalau mada anggap tak kerja si devate. Buya bega kerja. Raja tuji. Ya? Dubat tu. Onai sini ama. Ya rakhanya insyaallah. Walid bina ya Robra. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair jaza. Nagati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.